dhugaa dubbachuu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Wantoonni bara kana keessatti ta'aa jiranii wantoota abdii nama kutachiisu, wantoota aamlee nama cabsudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa duuti mucaa kana eenyumattuu abjuu fakkaata. Akka du'a qananii natti fakkaata jechuudha. Tole nagaa kolleen irraanfannee bakka jirtan hundumatti nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka gara chaanaalii siifan gindoo nagaa nuuftan isinii jedhee jira. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii koo immoo akkuma kaleessa koomentii barreessaa laayik gochaa turtan ammas na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa chaanaaliin kun haaraadha. Kanaafuu sabskiraayib naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Piliis sadaraa isiniin jedha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanidha. Wanta nuti qofaatti hin qabu isiniin jechuun barbaada. Tole egaa muca'oon asirratti argaa jirtan kana maqaan ishii Helen jedhamti. Kan ishiin hojjettu faarmaasii yookaan mana qorichaa hojjetti jechuudha. Muca'oon kuni akkuma nama tokko akkuma aadaa Oromoo kaleessa eeggataa jiru nama jaallatte. Ishiinis nama kana jaallatte. Haa ta'uyyuu malee egaa dhalli namaa bu'aa bahii hedduu waan qabuuf waa baay'eetu jira biyya lafaa kanarratti jechuudha. Waa hedduutu nama quunnamaa, waa hedduutu nu quunnamaa oola. Sababii kanarraan kan ka'e Helen guyyaa eeggataa abbaa manaa ishee yookaan hiriyyaa ishee kana faana walitti buute. Egaa walitti haawutu yoo malee riileeshinii qabnu dhaabuu qabna kanaan boodatti jettee jechuudha isatti. Gaafa isheen akkas jettuun inni immoo sababii maal taanaan kan nuti riileeshinii keenya dhaabnu rakkina maaltu jira jedheetu itti dubbateen jedhanii erga walitti dubbachuu jalqabanii torban dabarsaniiru. Haa ta'uyyuu malee egaa innis bifa aarii keessa galee namni gaafa aaru wantoota hojjetu hin beeku. Tureen namarraa gala malee yeroo suniif wanta hojjetamu hin beekamu jechuudha. Sababii sunirraan kan ka'e innillee lubbuu ishee jechuudha akka ishiin darbitu godhee jira. Mucayyottiin gaamma kun lubbuudhaan boqottee kaleessa sirni awwaalchi ishii gaggeeffamee ture. Egaa biyya lafaa kanarratti keessattuu bara kana wantoota abdii nama kutachiisantu guute jechuudha. Lafa kanarratti wantoota abdii nama kutachiisanidha. Hundi isaa yoo asiin ilaalle abdii nama kutachiisa achiin solaalaan abdii nama kutachiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif yoo jettanii nama tokko kaleessa bifa jaalalaa walitti dhufnee wajjin nyaannee dhufnee maal jennee namni wal jaallate jechuun jaalallee hiriyaa jechuun qaama tokko akka abbaaf dhirsaa fi niitii jechuudha garaagarummaan qaban. Garuu har'ammoo gaafa fidanii kanarraa wal geessisan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkuma yeroo darbee muca'oo Abazaash ishee jedhamu duute sun jechuudha. Haala kanaan wal fakkaata jechuudha kan muca'oo kanaallee jechuudha. Baay'ee wantoota aamlee nama cabsudha. Inni abbaa manaa ishee kun shufeeradha. Shufeera hojjeta. Isheen immoo faarmaasii keessatti jechuudha kan isheen hojjettu yookaan mana qorichaa keessatti hojjetti. Isheen baqaariilee ishee keenya dhaabuu qabna kanaan boodatti yennaan kan inni ishee duute jechuudha. Egaa biddeen nama quubsu eelee irratti beeka jedha Oromoon gaafa mammaakuu jechuudha. Kana gaafan isiniin jedhu jammaruma wanta ta'uu fi wanta hin ta'e adda baafachuu qabna turre. Majammaraa jechuudha. Osoo kun hundumtuu tarkaanfii lubbuu keenya bira hin gahiin dursuma adda baafachuu qabna turre. Maaliif yoo jettanii gaafa majammaraa nama tokko wal barru nama kana faana gaa'ilan dhaabadhamoo faana gaa'ilan dhaabbadhu. Namni kun boru anaaf hin ta'a, maatii kootiif hin ta'a, firoota kootiif hin ta'a jedhanii dursa adda baafachuutu namarra jiraata ture. Osoo bifa jaalalaa keessan waliin, osoo waliin hin deemin, osoo taa'anii waliin hin haasayin dursuma adda baafachuun namarra jiraata ture. Garuu ijoolleen keenya kana hin goonu, kana fayyadamnu nuti. Nama tokko wayiin bifa saalaallee jaallachuu dandeenya, wayiin qabeenya saalaallee jaallachuu dandeenya jechuudha. Maaliif bifa laallee yoo jaallanne bara kana kunoo namni namatti qeeyyarama. Qabeenyas laalee yoo jaallanne qabeenya fixeensa hin dhuma. Garuu inni guddaan eenyumayyuu haa ta'u bifas miti qabeenyas miti. Namni tokko jaalala siif qabaatee, iddoo siif qabaatee, maatii keef iddoo qabaatee, firootan keef iddoo qabaatee taanaan rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu egaa wanta ta'eef isaantu beeka. Wanta isaan gidduutti har'a ishiin lafa dhugaa jirti. Eenyumtuu wanneen jedhu garuu xiqqoo ishii edimee kanaan saatii kanatti otoo guyyaa ishiin gahiin gaafa ishiin karaatti haftutu nama gaddisiisa, namatti dhagahama malee eenyumtuu du'an oolu
hundumtuu guyyaa isaa eeggata malee inuma dhaqa jechuudha. Garuu inni tokko wanti nama aarsu namni tokko erga dhalatee wayiin dhala godhatee tootti hin boqotiin wayiin jireenya godhatee tootti hin boqotiin gaafa harka namaatiin miidhamu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf duuti mica'uu kanaa fi duuti qananii wal fakkaata jechuudha. Qananiin illee kanadha jechuudha. Duuti isaanii lamaan wal fakkaata jechuudha. Kanaaf baay'ee wanta haamlee namaa cabsu baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni keenya ijoolleen keenya dhiironni keessattuu bara kanaa maaliif akka ta'e hin beeku nama tokko hin jaallatu. Akka waan isheen malee dubartiin biraa hin jirretti yaadan ta'ee ishii malee jiraachuu hin danda'u jedhee yaada ta'ee maaliif akka ta'e hin beeku. Amma saatii aare sunitti too obsi koo waan hunduma nama ceesisa. Otoo saatii aare sunitti obsee jechuudha. Wanta muca'uu kanarraatiin lubbuu ishii lafa kanarraa dhabamsiisuu qabu ture. Namni dhukkubsatee fayya malee du'ee fayyuu hin danda'u isinii gala miti. Dhukkubsatee fayya malee namni du'ee fayyuu hin danda'u jechuudha. Galuu hin danda'u. Dursa wanta goonu hundumattuu itti yaaduu nurra jiraata. Otoo hin godhiin dursa itti yaaduu qabna ture. Yaa gaammas mucaa kana seexana nutti fakkeessa. Namni gaafa jarjaru wanta murteessuu hin beeku. Wayiin induutiitti isatti fakkaatee ta'uu dhiisuu danda'a. Bakka namni gaafa aaree bifa simmeetii garaa keessa gaafa galu wanta jedhus wanta godhus hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garuu wantichi turee nama gaabbisiisa, turee namatti dhagahama jechuudha. Akka mucayittii Abazaash suni gaafa ishiin duute abbaa manaa ishii erga ishiin duute jedhee kan inni of waraanee cuupheedhaan. Cuupheedhaan erga waraanee ka'eessoo hin teenye mana hidhaa keessatti immoo dhaqee of ajjeese jechuudha. Maaliif kuni gaabbii isaarraan kan ka'e ishii dhabee jiraachuu hin danda'u kan jedhurraa kan ka'edha jechuudha. Kan inni wanni jedhu jechuudha. Kana hunda ofirraan gahee kun lubbuu isaanis addunyaa kanarraa boqote jechuudha. Ennaa maal isin jechuun barbaada seeti? Dubartoonnis ta'e dhiirris ta'e jechuudha. Nama tokko gaafa jaallattanii dura eenyummaa isaa adda baafadhaa. Namni kun boru naaf ta'a. Boru akkam na godha namni kun? Iddoo rakkadheetti na bukkee dhaabbataa? Rakkina koo naaf hirmaataa? Jedha adda baafadhaa. Dhiiras ta'e bifa nama laalinaa dhugaa dubbachuuf taanaan bifti amala miti. Bifti bifa. Amalli amala gara gara saallachuu. Kanaaf adda baafachuu namarra jiraata. Itoo sadarkaa lubbuu ofirra hin ga'iin. Otoo dabarfamnee hin laatamiin. Majammaraa irratti adda baafachuu qabna jechuudha. Warra dhiiras taanaan jechuudha. Namni tokko nama jaalataa inuma jira aseesima dhufoosa nama jaalachuun. Jaalalli ati nama jaalattu murtoosaa du'a yoo ta'e faayidaa hin qabu. Si gala miti. Jaalalli ati kaleessa dabarsitee kaleessa jaalalati nama suufaana dabarsitee nama tokko wajjin teessee nama karaatitti dhufteeyyuu wajjin teessee buna wajjin yoo dhugdeeyyuu namni sun akkam amma si mararu beekta miti. Kanaaf jaalalli gatiin jaalalaa du'a taanaan maaliif hin barbaachisu bakka. Amma bakka namoota baay'ee faashinii ta'e bakka bara kana. Dubartii tokko dhiira dide taanaan wayiin hin duuti wayiin of ajjeesa. Ijoollee meeqama ani onlaayinii kanarratti of ajjeesaniiran. Maaliif egaa kun? Maaliif sadarkaa of ajjeesuu gubbaa maaliif gaafa? Dubartiin ishii malee hin jirtu yoo si diddees guutanii addunyaa kana rakkoo parsentii harka caalu dubartoota. Kanaaf ajjeesuun qabdanii yoo isaan didanis bakka beenu giiftii koo jettanii gaggeessitanii kan hiree keessanii barbaadachuudha. Waaqayyo gaafa ati dhalattee namni kun si faana jireenya godhataa ati karaa nama kanaa milkooftaa karaa nama kanaa boqonnaa argattaa karaa nama kanaa immoo sammuu nagaa jiraatta jedhee hiree lafa sii kaayiru qaba Waaqayyo. Si gala miti. Kanaaf lubbuu dhala namaa irratti murteessuun cubbuudha. Tokko idimee malee muca'uun karaatti haftee lammaffaan atumtillee boqonnaa hin qabdu gaafa duutellee lafa kanarratti illee yeroo akkamuu gammachuu godhattee hin jiraattu. Yeroo akkamuu jechuudha. Kanaaf dhiironni keenyas dursaa itti yaadaa.
wanta gootan hundumatti dursaa itti yaaduu qabdu jechuudha dursa. Akkasuma shamarran keenya illee dursan itti yaaduu qabdu. Bakka namni kuni boruu kootiif finnaa ta'a jette itti yaaduu teessee buuftee baatee xiinxaluu qabda malee nama tokko har'a argineef nama tokko har'a jaalachuun nurraan barbaachisu bakka. Bakka bara kana gatiin jaalalaa du'a ta'eera. Jaalalli ati namaaf qabdu du'atti jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dabarsinee of ilaalluu qabu. Ofii keenyaaf ofii yaaduu qabna. Ofii keenyaaf yoo ofiif taane kan nuti namaaf ta'uu dandeenyu. Yoo ofiif jiraanne kan nuti maatii keenyaaf biyya keenyaaf jiraachuu dandeenyu. Kanaafuu lafa hin taane dhaabbachuu hin qabu. Lafa hin taanetti argamuu hin qabu. Amma murtiin du'aa nurratti kennamutti mul'achuu hin qabu. In ta'u taanaan nama tokko ilaalta gaafa duraa innis taphaqaas ta'u. Otoo sadarkaa du'aa bira hin gahin, otoo sadarkaa dabaddabaa bira hin gahin, otoo sadarkaa dabarsitee lubbuu kee laachuu bira hin gahin. Nuti koo gatii jaalala namaaf jennee lubbuu keenya dabarsinee laachaa irra jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos unuuf jedheetiin kan lubbuu isaa dabarsee laate. Unuuf kan lubbuu isaa dabarsee nuuf laatee jira inni. Nummoo maaliif ofii keenya of balleessine jechuudha. Isinii galamti ofii keenya of balleessine ofii keenya of miine jechuudha. Kanaaf faasaa isinitti dheeressuu osoo hin taane dhugaa baay'ee natti dhaga'ame jechuudha waa'ee mucaa kanaa. Duuti mucaa kanaa fi duuti qananii walitti fakkaate jechuudha. Kaleessa sirni awwaalcha ishii kan warrate. Egaa waan jennu hin qabnu maatii ishii firoota ishiif obboloota ishiif jajjabina hawwina. Egaa duuti kanuma jiru. Eenyumtu guyyaa keenya eegganna malee achuma dhaqna. Kanaafuu jajjabina isiniif hawwinaa isiniin jenna maatii Helen. Akkasuma namoonni kanarraa waa baay'ee bartu jedheen abdii guddaa qaba. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Hamma dhuma viidiyoo kootti immoo waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti. Shalom.